Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftota channelii YouTube Abdul App. Video haalan barbaachisaa ta'e takka kan YouTuberoota maraaf akeekkachiisa guddaa gara emailii keenya nuuf erge maal akka ta'e waliin ilaalla. Video haalan barbaachisaa ta'e akkasuma ergaan inni YouTuberootaaf dabarse gara emailiitiin egaa ergaa haalan barbaachisaa ta'e kan YouTuberoonni martinu itti xiyyeeffachuu qabanii jechuudha. Yeroo mara waan kana irra deddeebi'een dubbadhaa qabxii 5 gara emailiitiin ergee jira. Qabxiileen kun maal akka ta'an bal'inaan waliin ilaalla. Haga dhuma barnoota kanaatti turtii gaarii isiniin jecha akeekkachiifni inni erge egaan akeekkachiisa barbaachisaa ta'e keessattuu kan YouTuberoota mara boochisaa jiru. Maaliif YouTubein jaraa cufamuudhaan jalaa baduudhaan ergaa inni erge keessaa egaa inni tokkoffaaniif inni barbaachisaan turn on safe browsing dha. Turn on safe browsing kana video daqiiqaa 2tiin duraan barsiiseen ture. YouTuberiin hundinuu emailii isaarra safe browserii on godhachuu qaba waan jedhu kan inni nu erge. Safe browserii kana yoo on godhanne websaayitii rakkisaa takka jira kan keessattuu Google Chrome fi internet browserii adda addaa yeroo fayyadamnu kan vaayirasii nutti erguudhaan malware adda addaatiin emailii keenya nu jalaa balleessuu danda'u jechuudha. Kanaafuu akka jarri sun kanaan vaayirasiidhaa fi malware adda addaatiin emailii keenyas tahee chaanaalii YouTube keenya irratti akka jarri miidhaa hin geenyeef safe browserii on godhachuun akka barbaachisaa ta'e YouTubein irra deebi'ee gara emailiitiin nuuf ergee jechuudha. Seetingii bilbila keessanii irra seentanii Google irra yeroo seentanu seetingii bilbilaa irra seenuudhaan Google jedhee jira. Google irra seenuudhaan emailii keessa kan YouTube dura jira manage Google account kan jedhu tuqachuudhaan gara mata duree security jedhu jala deemtu jechuudha. Sanaan booda yeroo gadi buutan xiqqoosii yeroo gara gajjallaatti gadi siqtan jechuudha. Enhanced safe browsing for your account turn on akkasitti tahuu qaba jechuudha. Bakki kun on tahuu qaba jechuudha. Namoonni gariin tarii on godhatanii jirtu ta'a duraan video isaa barsiiseen jira. Malware adda addaa irra isinii eegaa jechuudha. Video kana kan isin argattan egaa salphaatti Abdul App irra seenuudhaan chaanaalii kiyya jala seentanii mata duree playlistii jala barnoota emailii keessaa video daqiiqaa 2ti. Daqiiqaa 2 qofa isinitti fudhata. Barnoota emailii jedhee jira video 17 keessa jira. Achirra galuudhaan xiqqoosii yeroo gadi siqtan mata duree kanaan mata duree seera haaraa kan emailiin akkaawuntii keenya akka jabeeffannuuf fide jedhee safe browser waan jedhuun mata duree kanaan daqiiqaa 2 wayi qofa achirraa daawwadhaatii yeroon sirreeffadhaan isiniin jedha. Inni lammaffaan egaa kan inni erge secure your account akkaawuntii kan kee yookaan immoo emailii kan kee jabeeffadhu. Avoid installing unknown apps or apps from unknown source. Manage and remove any apps you don't need from your connected device. Application fayyadamuun dhorkaa ta'e takka jiru kan information keenya emailiif password darajaa dabarsanii kennuu gahanii jechuudha. Kana jechuun hackerootaaf dabarsee nu kennaa jechuudha. Application tokko keessattuu application website hin taane irraa buufatan. Application akka sana buufattanii fayyadamuu irraa of eeggachuu qabdu jechuudha. Application bilbilli keessan block godhu irraa dhiisuu qabdu jechuudha. Kana ilaaluudhaaf rakkina kanaa qabaachuu keessan ilaaluudhaaf egaa Play Store irra seentanii profaayilii keessan gubbaa tuquudhaan jala kanatti manage app and device waan jedhu jira. Achirra tuqattanii manage app and device no harmful app found jechuu qaba akkanatti. Achirra tuqxanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Achirra yeroo tuqxan raayitii akkasitti raayitii blue isinii kennuu qaba. Yoo application rakkisaa ta'e yookaan immoo application barbaachisaa hin taane kan dhimma security keessanii laaffisu yoo jiraate asirraa akkasiin balleessitan isin ajaja bilbila keessanirraa balleessuun dirqamaa jechuudha. Inni sadaffaan egaan create a strong password. Password jabaa ta'e emailii keessanirratti fayyadamaa jedha. And do not share nama takkatti hin agarsiisinaa yookaan immoo nama takkaaf hin qoodinaa. A secure password that include a combination of upper and lower case letters, numbers and symbols and update recovery information help protect your Google account. Passwordin jabaniga passwordin jaba wanni jedhamu qubee guddaa qubee xiqqaa akkasuma mallattoolee wal makaa fi lakkoofsaan wal makaati fayyadamaa jedha. Passwordin jabaa jechuun egaa
qubee fayyadamuu qabna. Qubee guddaa yookaan xiqqaas ta'u rakkina hin qabu. Akkasuma lakkoofsa itti makuu qabna. Akkasuma mallattoo yoo itti makne paaswordii jabaa tahaa jechuudha. Paaswordii yeroo create godhannu gaa paaswordii iimeelii keenyaa jechuudha. Inni nu jala sanatti nutti hima paaswordii jabaa jechuun maal akka ta'e yeroo nuti irra galfanne dadhabaadha jabaadha homaa hin jedhu waan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf paaswordii 1 hamma 8 callisee itti galchu hin ta'u naan jedhee natti diimessaa jechuudha. Maaliif qubee itti makne mallattoo itti makne dadhabaadha naan jedha. Yeroo nuti qubee maknee akkasuma lakkoofsa itti maknee akkasuma mallattoo itti maknee yeroo nuti fayyadamnu Oromiyaa jedhee tuqa takka 2 3 waan jedhu yookaan immoo haashtaagii fayyadamee Oromiyaa haashtaagii 1 2 3 waan jedhu paaswordii haa fayyadamu. Paaswordii duraan natti diimesse amma strong naan jedha jechuudha. Paaswordichi baay'ee jabaadha jechuudha. Paaswordii waan ta'e wal maknee fayyadamuu qabna. Fakkeenyaaf Abdul 1 2 3 jedhee haa fayyadamu. Week dadhabaadha naan jedhee natti diimesse maaliif maqaa iimeelii keenyaatiin wal fakkeessuu hin qabnu jechuudha. Iimeeliin keenya paaswordiin keenya adda adda tahuu qaba jechuudha. Iimeeliin kootis Abdul tahee paaswordiinis Abdul yoo ta'e namni gammatuu danda'a jechuudha. Kanaafu waan ta'e itti makuu qabna mallattoo yookaan immoo lakkoofsa ta'e itti makuu qabna jechuudha. Qubee mallattoo akkasuma lakkoofsa mallattoolee kana keessa haashtaagii aatii waan barbaanne fayyadamne akkasuma lakkoofsas haga ta'e itti makuudhaan paaswordiin keenya dheerinni isaa 8 ol ka ta'e fayyadamuu qabna jechuudha. Ergaa arfaffaa inni ergeega set channel level permission under setting on your dashboard and check the permission are correct on a monthly basis as they determines who has access to your YouTube channel. Kana jechuun eenyema eenyuuf akka kennine ilaaluu qabna jechuudha. Channel permission isa baatiidhaan isa ta'u haga ta'een yeroo ta'e seennee ilaaluu qabna jechuudha. Eenyu akka permissionii qabu chaanaalii keenya edit gochuudha haa ta'u managerii haa ta'u barnoota duraan dabarsine irratti sirriitti waliin ilaallee turre jechuudha. Barnoota sana daawwattanii yoo feetan nama harka kaa'uu dandeessu. Kana jechuun eeyyama namaa kennitanii fayyadamuu dandeessu. Chaanaaliin keessan baduu hin danda'u. Security keessan haala kanaanis jabeeffachuu dandeessu jechuudha. Eenyu akka jirus irra ilaaluu dandeessu. Barnoota duraan dabarsine irratti YouTube keenya haala kamiin akka permissionii isaa namaa kenninu yookaan immoo nama harkaa fuunu ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni shanaffaanii figaa inni dhufma akkasuma kan YouTuberoonni marti itti xiyyeeffachuu qaban. Enable two-step verification, which means you will protect your account with both your password and an additional device. Two-step verification lakkoofsa bilbilaa itti galchuudhaan oonii godhachuu qabna jechuudha. Kana jechuun YouTube channeliin keenya yookaan immoo emailiin keenya passwordiidhaa fi additional device yookaan immoo lakkoofsa bilbilaatiin akkasuma emailiidhaan jabeeffamee taa'uu qaba jechuudha. Kanaafu YouTuberiin tokko dirqama emailii isaa two-step verification oonii godhachuu qaba jechuudha. Bilbila keessan settingii jalaagaa yeroo mata duree security jedhu jala deemtan two-step verification kun haala kanaan oonii tahee argamuu qaba jechuudha. Yeroo mara lakkoofsa bilbilaa haga biyya jijjiirtaniin irratti jijjiira two-step verification keessan jabeeffattanii qabachuu qabdu jechuudha. Kana jechuun protected your account yookaan immoo protect your account waan jedhu jala kun hundi isaatu raayitii tahuu qaba jechuudha. Barnoota kana yeroo baay'ee irra deddeebi'ee barsiiseen jira. Chaanaalii kiyya playlistii jala seenuudhaan barnoota emailii jala argachuu dandeessu. Isas furaan keessan yeroo mara qulfii tahuu qaba jechuudha. Furaan keessan sirriitti two-step verification isaa viidiyoolee barnoota emailii jala jiran daawwachuudhaan sirreeffachuu dandeessuun isiniin jedha. Namoonni kanaan dura hin sirreeffanne yeroodhaan sirreeffachuu qabdu. Maaliif YouTube keessan guyyaa tokko dhabuun keessan ni mala waan ta'eef. Kanaafuu sirreeffadhaa itti fayyadama. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.